Akkam jirtu hordoftoota keenyaa nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kun kutaa lammaffaa bara ol kaafamuu biyya keenyaa viidiyoo jedhu kitaabicha isiniif dubbisaa jirrurraati. Kutaa tokkoffaa keessatti lubni bal'inaa isaa harkaan mul'ata kan akkamitti akka arganiif eessa ta'anii akka argan isiniif dhiyeessinee turre. Innis lubni bal'inaan biyya Jarman ta'anii bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mul'ata kana argan. Isaan nama tajaajila wangeelaaf biyyoota garaagaraa irra deemanidha. Yeroo ijoollummaa isaanii miidhama saba Oromoo ilaalanii waaqayyoon kadhataa akka guddatan sana booda immoo biyya Itoophiyaa bakka garaagaraa erga deemanii uummata Itoophiyaa hundisaayyuu rakkataa akka ta'e mootummaadhaan miidhamaa akka ta'e arganii Itoophiyaaf kadhachuu akka jalqaban dubbatanii kutaa tokkoffaa keessatti har'a kutaa lammaffaa keessatti wanti waliin ilaallu immoo kutaalee biyya Itoophiyaa keessa jiran kutaa 14 jedhanii ibsan torbee darbee kutaan 14 kun immoo naannolee gurguddaa sadiitti qoodamaa isa waliin ilaalaarraa. Naannoleen gurguddaan sadan kun qabeenya maaliin beekamuuf akka jiran maaliin biyya kana akka fayyaduuf jiran waliin ilaallaa. Isa har'aatti ce'u fuulduraa kutaaleen biyyattii 14 eenyu fayyisa jedhu isa isaan kaartaa Itoophiyaa isa bara Haayile Sillaaseetiin mul'ata sana arganii nuuf himan siniif dubbisaa. Innis kutaa tokkoffaan Eertiriyaa, Tigraay, Walloo, Gondar, Baalee, Arsii, Shawaa, Gojjam, Harar, Gamoo Goofaa, Iluu Abbaa Booraa, Wallaggaa, Sidaamaa fi Kafaa ta'uu jechuudha. Kutaalee kana 14 akka biyya Itoophiyaatti immoo naannolee gurguddaa sadiitti qooduudhaan mul'ata isaanii arganii qabeenya naannolee gurguddaa sadii keessa jiru jechuudha. Kutaan inni jalqabaa naannoon inni jalqabaa kutaalee akka Eertiraa, Tigraay, Bagga Midiriisa jedhamuu fi Walloo kan of keessatti qabatu naannoo guddaa tokkodha. Naannoo kanatti maaltu argama isa jedhu isiniif dubbisaa. Na hordofaa. Fuula YouTube chaanalii keenyaa subscribe gochuudhaan nu hordofaa, nu jajjabeessaa. Yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'aa. Kutaa lammaffaa kitaaba bara ol kaafamuu biyya keenyaa. Kutaalee biyyattii Eertiraa, Tigraay, Bagga Midirii fi Walloo. Kutaaleen kun isaan jalqabaa yommuu ta'an naannolee kanatti industirii baay'ee gurguddaan argee. Industirichis kan huccuu sibiilaa yommuu ta'an sochiileen warshaalee baay'ee danuudha jedhu. Itti dabalees lukkuu, hoolaa, re'ee heddumminaan kanan argee yommuu ta'u nurra darbee gara alaatti kan ergaman akka ta'e Elshaadaa inni ta'ee waaqni hundaa danda'u natti argisiiseera. Naannolee kanaa kan inni ba'u dhagaan akkasumaan jiru bocamee gara biyya alaatti yommuu ergamuun arge jedhu. Indastiriin Itoophiyaa sadarkaa olaanaarra akka ga'uuf jiru hubadheera jedhu lubni bal'inaan. Waaqayyoo Eertiraa, Tigraay, Bagga Midirii fi Walloo indastiriin akka badhaasuuf jiru dursee natti argisiise. Keessumatti Tigraayitti sibiilota warqee fi dhagaa balacceen arge jedhu. Fuduraanis heddumminaan yommuu inni oomishamuun arge. Kutaalee arfan kanatti baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu oomisha midhaanii irra guutee dhangala'uun arge. Mana sinimaa seenamee fiilmiin akka waan ilaalamuun meeshaa qotiisaa baraatiin callaa oomishamee gara biyyoota alaatti utuu fe'amuu sirriittan ilaale. Oomisha midhaaniitti dabaluun horii gabbifamanii fi cooman akkasumas foonii fi gogaan isaanii gara alaatti yommuu ergamuu fi Itoophiyaan guddinaa fi yommuu fuuleffattuuf galii guddaan yommuu argamuun arge. Industirii qonnaa fi horsiisaa horii yookaan agiroo industirii naannolee kanatti akka babal'atu haala hin yaadamneenis akka baay'atu waaqayyo natti argisiise. Yeroo ammaa gogaan lukkuu maaliif akka oolu hin beeku. Yeroos garuu gogaan irraa mulqamee hojiirra akka oolu gara alaattis akka ergamuun hubadhee mul'aticharraati jedhu. Oomishni oomishamuu meeshaalee
baraa gurguddoon ta'uu isaan argee. Qotee bulaan akkuma ammaa sangaa yookaan qotiyyoo fi fardaan qotu utuu hin taane konkolaataa qonnaa yookaan tiraaktaroonni gurguddoon maasii irratti camadamanii yeroo isaan qotanan argee. Qonniif horsiisni horii yookaan agiroo industiriin biyyoota arfan kanatti akka babal'atu jilbeenfadhee akkan jiru biyya Jarmanittiin arge jedhu. Kutaa lammaffaan Harar, Sidaamoo, Gamoo Gofaa, Kafaa, Iluu Abbaa Booraa fi Wallaggaa kan of keessatti qabatu naannoo lammaffaadha. Naannolee kanatti immoo haala adda ta'een bunaa fi shaayii, urgooftuu adda addaa, oomisha abaaboo, fuduraa fi kuduraan utuu oomishamuun argee. Fuduroonni sun eessaa dhufanii akka dhaabaman hin beeku. Garuu fuduraa baay'ee heddummatudha. Sababa fuduroonni kun heddummataniif dhaabbanni daandii qilleensa 3 ni hojjetama. Isaanis kibbaa fi dhihaatti akka hojjetaman nan hubadhe jedhu. Buufanni xiyyaaraa sadarkaa addunyaawaa eeganii dhaabbatan meeshaalee fe'uuf xiyyaarota qophaa'aniin tajaajila kennu. Itoophiyaan xiyyaarota tajaajila kanaaf oolfamanii fuduree fi kuduraalee deddeebisti. Xiyyaaronni kun haa ergifamanii yookaan haa bitamanii waanan beekuu hin qabu jedhu. Haaluma kanaan xiyyaarri baay'ee guddaa Eerbaas jedhamu Itoophiyaan bituu isheen argee. Xiyyaarichi daawwattoota as yaa'an deddeebisuuf tajaajila akka kennu arge jedhu. Ibsa luba bal'inaa kanarratti dhaabuun namoota dubbisaniif yaadachiisa xiqqoon dabarsaa jedha barreessaan kitaabichaa. Armaan olitti bakka adda addaatti kan qoodamee qabeenya naannoon sun qaban argisiisuuf akka ta'e haa hubatamu. Ibsitti aanu lubichi akkas jechuun dubbatu. Humnaa fi qabeenya bakka adda addaa kanatti dabalee Waaqayyo albuudawwan hedduu natti argisiisee isaanis kan akka warqee. Tigraay, Sidaamoo fi Wallaggaatti kuufama warqee hedduun argee. Itti dabalees naannolee kanatti dhagaa gati jabeessaa marbil yookaan meetii, sibiilota adda addaa, naasii, dhagaa gurraacha, nikeelii fi aluminiyeemiin ni oomishama. Gosoota dhagaa hedduu maqaa isaanii hin beekne hedduun arge jedhu. Albuudota dhagaa fakkaatan. Tigraay, Sidaamoo fi Wallaggaatti ergan albuudota argee booda albuudota gati jabeeyyii dhagaa fakkaatan gara gosoota 18 arge jedhu. Waaqayyos bakka albuudonni kun itti argaman natti argisiise. Isaanis Booranaa, Baalee, Shawaa Kaabaa, Walloo Kaabaa fi Affaarii. Bara jireenya koo keessatti argee kanan hin beekne albuudota gati jabeeyyii Waaqayyo halkan mul'atni natti mul'ate sanatti natti argisiiseera. Gatiin isaanii yommuu naaf ibsamu madda galii guddaa ta'uu isaan hubadhe. Gatiin dhagoota kanaa kan warqee caaluun isaa kan nama ajaa'ibsiisu ture. Yeroo mul'anni kun raawwatu dhagoota kanaan kan badhaafamtee biyyi keenya qamadii harka faranjiitii eeggachuurraa aara galfatti. Kaabatti dhagaa afamee jiru yommuun argu hedduun dinqisiifame. Sibiila Wallaggaan jirus yommuun argu garmaleen ajaa'ibsiifame. Zayitaa boba'aa. Biyyattii keessaa albuudota jiran ergan argee booda Waaqayyoo waa'ee boba'aa natti argisiise. Boba'aa jira jedhamu maaliif akka ittiin fayyadamin moototni keenya darban waan hedduu nuun jedhaniiru. Warri jiranis waan hedduu jechaa jiru. Waaqayyo garuu biyyattii keessa boba'aan bakka 3 akka jiru natti argisiise. Kunis hojiidhaaf ni oola. Sabni Itoophiyaas godaansa irraa ni obbaafata. Bakka boba'aan zayitaa ba'uu danda'u 3 arge. Isaanis naannoo sulula Qinxamaa Guddaa, Somaalee fi
baarootti. Uummanni irraanfatames ni eebbifamaa naan jedhee Waaqayyo jedhu. Naannoo namoota saba biyyattiiti jedhamanii hin yaadamne Waaqayyo burqaa boba'aa taasisuuf murteesseera. Dur bakka tokkoo gara bakka biraatti warra naanna'an jedhamanii kan beekaman horsiisee bultoota karaa ittiin jireenyi isaanii fooyya'uu dhiyaateera. Innis horsiisa horii ammayyaa'aatiin amma ni beekamu. Dachee isaan irra jiraatan keessaa albuudni ba'uu akka jiru Waaqayyo Gooftaan Maccaa natti argisiiseera. Bakka tokkoo bakka biraatti naanna'uurraa kan ka'e warra naanna'an yookaan herdismeen maqaa jedhamuun moggaafaman yeroo isaan bakka tokkoo buufatanii ta'an dhiyaateera jedha Waaqayyo Gooftaan Maccaa naan jedhee jedhu lubni bal'inaan. Biyyoota guddatan keessatti tuuristootaan daawwattootaan suuraan isaanii agarsiifamaa kan ture Waaqayyo waa'ee isaanii amma akka murteesse dhuguman hubadhe. Naannoo isaaniitti buufanni bashannanaa addunyaawaa ta'ee akka ijaaramuu fi madda galii biyyattii akka cimsus foddaa mul'ata fuula kootti baname irraa argeera jedhu. Waaqayyo waa'ee Itoophiyaa hanga yoonaatti isa dubbate raawwachuu akka barbaade kanaafis akka qophaa'ee nan argee nan amanes. Mul'atichaanis qalbiin koo fudhatame jedhu lubni bal'inaan. Yaa nama kitaaba kana dubbistu, Finfinneen yeroo adda addaatti bakka walitti bu'iinsaa waan turteef abdii kutattee jirtaa laata? Waaqayyo waa'ee Finfinnee argeera. Abbaan mul'atichaa waa'ee Finfinnee waan argan akka itti fufee jirutti ibsu. Dhaggeeffattoota keenya, waa'ee Finfinnee qabxiilee baay'eetu jira. Qabxiilee kana torban dhufu qabannee isiniif dhiyaannaa. Akkasittuu nagaan nuuf tura. Waaqayyo isin haa eebbisu. Fuula YouTube chaanalii keenyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessaa, nu gorfadhaa, koomentiidhaan yaada keessan nuuf kaa'aa. Ammallee eebbifamaa. Mul'ata Waaqayyoo nama Waaqayyootiin saba Itoophiyaaf kenne irratti immoo kadhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.